qaama saalaa isaanii gidduutti gaazii firfirseen abidda qabsiiseen manatti cufeen jalaa badee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota koollee hanga kutaa 9 qofaatti baradhee sanaan booddee walitti bu'insa anaa fi maatii koo gidduutti uumameen barnoota kiyya itti fufuu dhiiseen gaa'elatti ce'e. Kaayyoon koo yeroo sanatti gaa'ela seenuu gonkumaan turre. Haa ta'uutii garuu maatiin koo nama mataa isaanii naaf fidanitti heerumte malee jechuun baay'ee waan dana rakkisaniif keessumaa immoo barnoota kutaa 9f deemtee hin barattu naan jechuun wanta nyaadhu yookiin immoo qallaba dabalataan gatii mana kiraa wanta na dhorkaniif heerumatti hin seene. Dhaloonni koos guddinni koos baadiyyaatti ture. Haa ta'uutii garuu baadiyyaa keessa jiraachuu gaa'ela dhaabbadheen maatii godhachuu gonkumaa hin barbaadu. Fuuldura ta'ee akka karooraa fi kaayyootti kana natti mul'atu barnoota koo baradhee xumureen magaala galeen jireenya gaarii jiraachuudha. Gonkumaa jireenya baadiyyaa mataa kiyyaaf hin fedhu. Maatii koof gaarii ta'ee mul'achaa kan ture asuma naannoo isaaniitti kan argan jireenya tolaa kan fakkaatu dargaggeessa akka naannoo keenyaatti waa qabu maatiin isaas waa qaban abdii qaba fakkaatudha. Haa ta'uutii garuu anaaf qabeenyi maatii koos ta'ee qabeenyi naannoo keenyaa jiru homaa hiikti isaallee natti mul'atu. Otoo hundi walitti qabamee tarii mana hojii tokko ol banuu hin danda'u. Baadiyyaatti laftis horiinis namnis rakasadha. Rakasummaan namaallee magaalatti illee akkanuma. Laftii fi manni garuu horii dabalatee magaalatti baay'ee qaaliidha. Yeroo ammaa kanatti immoo gatii isaayyuu ni beektu. Ani kaayyoo fi karoorri koo magaala jiraadheen magaalatti hiyyeessa ta'ee kadhadheeyyuu taa'uu nan fedha. Baadiyyaa sooressa ta'ee jiraachuurra jechuu kooti. Maarree maatiin koo baran kutaa 9 baradhu kana heerumte malee naan jedhanii. Anis tokkoffaa baadiyyaatti ni heerumu. Lammaffaa nama isin naaf qopheessitanii kana ijoollummaa kootii kaasee argaan hin jaalladhu jedheen isaanitti hime. Namni maatiin koo anaaf isa qopheessan hiriyaama kiyya ta'ee dargaggeessuma sadarkaa ani jirurraa jiru ta'ee haa ta'uutii garuu argaamaafuu ijoollummaa kootii kaasee nama ani hin jaallanne faallaa kiyya nama deemu waan faallaa kiyyaa ta'e malee kan hin hojjenne ijoollee natti qabee haaloo anaan bahuuf wanta nan isatti hin siqneef natti kofalchiisu muudii natti qabsiisisu haaloo sana bahuuf wantoota garaagaraa ijoollummaa kootii kaasee nama na godhudha. Na yaadadha yeroo tokko horii waliin eegnaa mana jennee hiriyootuma keenya waliin akka abbaa manaa fi haadha manaatti otoo waliin haasofnu carraan kan goosarra bu'ee yeroo kanatti warreen kaan yeroo waliin haasa'an ani gonkumaa isa waliin haasa'u akkanadha jedheen wanta nani isarraatii hin jaallanne waameen ofirraatii isa dhorkee. Wanti kun garuu ijoollummaa marraa kaasee isaatiin haaloo keessa galchee ijoollummaa man darbitee dargaggummaa irratti yeroo ce'u immoo jaalala godhee karaa hedduu karaa hiriyoota koo karaa obboloota koo dubartootaa namni kun jireenya koo keessa seenuu barbaadee ture. Dhumarratti yeroo gamoo fi anis jaalallee gara biraa dhaabbataa akkan qabadhe yeroo baru karaa maatii koo maallaqaan goyyomsee dhufe. Jalqaba irratti abbaansaa abbaa kootti michuu ta'e horii waliif ergisuu maallaqa waliif liqeessuu midhaan waliif kennuu kanneen kana fakkaatan eegalanii waggaa tokko keessatti abbaan koo ilma abaluutti heerumte malee jechuun bahaa fi galma koo na dhorkee. Kan isaaf gaa'ela kiyya barbaade yeroon kutaa 7 baradhuraa kaaseeti. Haa ta'uutii garuu nan didee jaalallee nan qaban ture. Baay'een isa jaalladha. Innis akkuma koo baratee barnoota xumuree gaa'elatti seenuu jireenya dhaabbachuu barbaada. Abbaan koo haati koo maallaqas ta'e gatii mana kiraa yeroo na didanitti maalaa godhu jedheen dargaggeessa kana gaafadhe. Barnootaan kutaa 1 na caala. Ani durseen kutaa 9 kute inni immoo kutaa 10 gahee qabxiin jala hafe. Yeroo hafte kutaa 9ffaa sana hiriyoota isaa waliin mana kireeffatu waliin jiraachaan ture. Innis qofaatti kireeffatee jiraachuuf humna waan hin qabneef bifa kanaan jireenya waliin eegallee. Haa ta'uutii garuu barnoota addaan kuteen isa waliin jiraachuu koo maatiin koo yeroo na dhagahan ati kanaan booddee dhala keenya miti jedhanii darbee immoo abbaan koo na abaaree abbaan koo karaa isaatiin na abaaree. Yeroo sanatti booddee na raarfadha jedheen waan hundumaa dhiiseen ture. Yeroon jabaadhu jechuun
immoo waa godhadhu jechuu kooti. Haa ta'uutii garuu abaarsi abbaa koo na fuuldura waanta tureef jaalalleen koo barnoota akka addumaan kuteen maatii fi firoottan isaarraa maallaqa liqeeffatee mana nuuf kireessee kallachuma ture jireenya kan nuti waliin eegallee. Maatii fi firoottan isaas maallaqa liqeessanii fi haa ta'uutii garuu si'a 2 meeshaan hojiidhaaf bitannee hojiitti eegalla jennee hattuudhaan nu jalaatii fudhatame. Dhumarratti abaarsuma abbaa keetu kana nu gochaa jira. Jalqaba irratti dursinee maatii keenya araarfanna jennee waggaa tokko booddee gara maatii kootti abbaan manaan koo jaarsa erguu eegalee. Haa ta'uutii garuu haati kiyyas abbaan kiyyas hanga ati mucaa kana jala jirtutti nuti sittiin araaramnu jechuun na didanii. Egaa ani gaa'ila eegaleera mitiire maatii koofis kana gochuu hin dandeenye. Hinumaa waan abbaan koo galgala gadi bahee taa'ee na abaaru namoonni ollaa kiyyaa dhufanii anatti himu. Gara deemteetti siif hin milkaa'iin, dhaltee siif hin guddatiin, biqilchitee siif margiin, godhattee harka keerran taa'iin fi kanneen kana fakkaatanii jedhee abbaan koo guyyaa guyyaatti na abaara. Tarii egaa abaarsi kun ni dhaqqabaa hin dhaqqabuu rabbi duwwaatu beeka mitiire. Seenaa koo garuu caqasaatii haga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Abaarsi haadhaaf abbaa keessumaa immoo garaa isaanii keessaa taanaan kan nyaachisan, kan obaasan, kan bulchan, kan jiraachisanii waan na ta'eef ni gahaa otoo hin taane dachaa ta'etu dhaqqabaa. Anaa fi abbaan manaan koo jaarsa si'a hedduu erginee kadhannee gaafa isaan nu didan jireenyuma keenya jiraannaa. Gaafa nuti waa godhannu bakki magaalatti boqotanillee bakki biraa waan hin jirreef haatiif abbaan koo hinuma dhufu jennee anaaf abbaa manaa koo walii gallee hojii garagaraa jira jedhame hojjechuuf yaalii gochuu eegallee. Kana yaanna, kana yaalla, maallaqa liqeeffanna, lafa warra isaa gurgursiisna, mana warra isaa gurgursiisna, horii warra isaa gurgursiisna. Homa kan keenyi ta'uu didee. Dhuguman isinitti hima yeroo tokko mana kireeffadhee mana duubatti tarii kunillee manaaf yoo naaf taate jedheen qullubbii adii, qullubbii diimaa fi goommana mana kiyya duubatti madabii hojjedheen dhaabeen biqilchadheen ture. Abbaan koo kan biqilche sii muddatiin naan jedheera mitiire. Biqilee firiirra yeroo ga'u hundisaa dhukkubaan na jalaa rukutame. Firee tokko buqqifadheen manatti toon galiin kana qofaa miti. Si'a 2 garaatti godhadheen lamaanuu baatii 8 irratti dhalatanii lubbuudhaan garuu dachee kanarra turuu kan danda'an lamaan isaaniiyyuu sa'aatii tokko gadi. Kan dhalate siin guddatiin jedhe abbaan koon abaareera. Kanin hojjedhe naaf hin milkaa'u, kanan biqilche naaf hin guddatu, kanan dahees naaf hin guddatu. Kallacha gahee abbaa kooti jedheen akka abbaan koo natti araaramuuf si'a kanallee abbaan manaan koo maallaqa liqeeffatee jaarsa gara maatii kootti erge. Gonkumaa hanga isheen eeyyama keenya keessa hin taanetti kanaa ol rakkoo fi gidiraa argitinaan jechuun maatiin koo garaa natti jabaatanii. Kana hunda gochuun isaanii tokkoffaa'anii baadiyyaatti akkan hin deemnee fi mana keessatti akka koo namni jaallatanii ture hin turre. Obboloota koo warra dubaraas ta'e warra dhiiraa warreen kaan haadha koos abbaa koos garaan gahanii barnoota kanarratti jibbee abbaan koo fuula isaa duraatii waan hin maqee fi warreen kaan bissiidhaa situ ija qabaa qeekorraa akka ati hin fagaanneen godha jedhe ergan of bareetii kaasee abbaan koo na kadhachaa ture. Ani garuu dideen qe'ee abbaa koo qe'ee maatii koo gadhiiseen deeme. Kanaan otoon jiruuti ammallee abbaan koo na didee jennaan abbaa manaa kiyyaan gara biyya hambaatti na ergii jedheen waliigallee waggaa 4 waliin jiraannee daa'ima toon horatiin gara biyya hambaatti imala koon taasise. Haa ta'uutii garuu maallaqa nan hojjedha walakkaa gara abbaa manaa kootti ergeen walakkaa isaa kaawwadheen yookiin immoo mataa koof fayyadameen walakkaa ishee hafte immoo obboloota koof maatii koof hin ergaa. Abbaan koo faati koo isheetu erge yoo jedhame mana koo akka hin galle jedhanii na hedatu. Obboloonni koo garuu barnootaafis wantoota garaagaraafis itti fayyadamu. Yeroo kanatti abbaan manaan koo isheen ergu kana dhagahee bakka maal isaaniif ergitaa isaan bar kan nu abaaran akka nuti waliin hin jiraanneef qoraattii halkaniif guyyaa warra nu jala kaa'anidha. Warra otoo hin taane warra kee sheexanadha. Har'aa kaastee meezoo sharfee tokko gara warra keetti hin ergin jedhee na akeekkachiise. Anis obboloota kootiin kanaan booddee maallaqa kan hin ergu yoo isin maatii koo natti araarsitanii qofadha jedheen yeroon isaanii hin didu. Inumaa obboloonni koo akkam abbaa manaa kee dhageessee nu gargaaruu nu dhorkita jechuun diinummaa gara biraa anaa fi maatii koo gidduu jiru babal'isuun abbaan koo haati koo na abaaruuf boqonnaa akkan godhanne
itti fufsiisuu eegalanii. Kanaan biyya hambaa dhufeen nan dhukkubsadha, nan rakkadha. Har'a nagaa ta'een bor mindaan kee yoo naaf kanfalamu ani mana yaalaan jira. Yoo nani fayyummoo abbaa manaa kootu dhukkubsata. Yoo inni fayyummoo yookiin ana yookiin maatii isaa keessaa namni jaallatu dabareedhaan dhukkubsatee mana yaalaa deema. Bifa kanaan waggaa 3 biyya hambaa hojjedheen meezoo tokko otoo walitti hin qabatiin dadhabeen gara biyyaatti deebi'ee. Abbaan manaan koo akkuma saattu jedhee suuqii tokko dhaabbatee ishii hojjechuu jalqabee ture. Waggaa 3 booddee galeen akka yaada kootti boqonnaa fudhadheen afura miira haaraatiin deebi'een hojjedhaa ture. Haa ta'uutii garuu turtiima kana gidduutti daa'imni nu gidduutti uumame. Yaa Waaqayyo, kanaan booddee kan na jalaa ajjeestu yoo ta'e, kan na jalaa fudhattu yoo ta'e daa'ima naaf hin kenniin jedheen kadhadheen baatii 9 hamma daa'imni koo dhalatutti boo'aa lafarra gangalachaa daa'ima koo baatii 9 fi 7tti ilma dhiiraa nan dahe. Kuni sanaaf gammachuu ture. Daa'ima koo daheen hanga sa'aatii tokkotti yaadni koo dhiiga narra dhangala'oo hin taane ammas daa'imni koo na jalaa boqota kan jedhu yaaddoo sodaa daqiiqaan tokko haga sa'aatii tokko natti taatutti dabarsaan ture. Sa'aatii tokko, sa'aatii 2, guyyaa tokko, torbee tokko, ji'a tokko, waggaa tokko irrayyuu daa'imni koo naa gahee. Anis galata kee yaa Waaqayyo daa'ima kana waan naaf kenniteef jedheen galateeffachuu jalqabe. Abbaan manaan koo suuqittii kana amma kana hojjetee anaa fi daa'ima koo nu jiraachisu itti fufee. Maarreegaa kanaan otoo hin jiru haati koo deesseen koo waggaa 8 guutuu ija ishee hin argine daheen takkaallee dhuftee nan gaafanne. Balleessaa koo garaatti qabattee abaarsaaf malee eebbaaf harka ishee kan naaf hin kaasne. Turtii kana booddee na jalaa boqottee mana haadhaaf abbaa koo waggaa 8tti deemeen balbala isaanii gahee gaddarradha. Abbaan koos natti hin dubbanne. Akka nama yakka guddaa yakkitti obboloonni koo maatiin koo hundi na ilaalu. Kanaan otoo jennu abbaa kootiin naaftuu fi sitti araaramaa haadha manaa kee haadha koo ishee boqotteef jedheen jilbatti kufeen boo'een nama gidduutti nan kadhadheeni. Ofii garaa isaatii otoo hin taane wanta namoonni isa qaanfachiisan inni heduu gidduu isaanii waan jiraniif ani siif tufeera. Haadha kee otoo siin tufiin gorara ishee qabattee deemte malee jechuun garaa duuba deebii kana naaf deebise. Otoo inni dhugumatti garaa isaatiin naaf dhiise waaqxis naaf dhiisuun isaa hin oolu. Tole jedheen gadda booddee gara maatii koo abbaa manaa koo deebi'een jiraachuu jalqabe. Kanaan abbaa manaa koo waliin otoo hin jiraadhu innis otoo hojii isaa hojjetatu maatii abbaa manaa koo gidduutti walitti bu'insi uumame. Ilmumti isaanii sababa abbaa manaa koo waliin walitti bu'eef mana maatii abbaa manaa koo akkamisin isarra gortanii anaaf falmitu. Isaaf kuni kundi godhamee gurguramee harka duwwaatti nu hambiseera. Ammas isaa fida isin kan ogdanii jechuun mana kana iyyuu isaaf jettanii gurguruun keessan hin oolu jechuun mana baadiyyaa maatii abbaa manaa koo abiddatti qabsiisee gubee. Yeroo kanatti abbaan manaan koo aaruun jalqaba irratti poolisiidhaan obboleessa isaa qabsiise. Lammaffaa irratti immoo otoo nani maallaqni na harka jiru maatiin koo bakkeetti hin facaane jechuun meeshaa suuqii waa tokko toonafiin gatii gadi bu'aadhaan daldaltootatti gurguree mana maatii isaa irra deebisee ijaare. Kanaan booddee anaan amma harka qullaatti hafneerra homaa garatti galagalluu hin qabnu. Suuqii kanas maallaqa keetiin hin jalqabe biyya hambaa deemii hojjedhuutii suuqii kana naaf deebisiitii deebiinaan jedhe. Anis si'a lammaffaaf daa'ima koo akka ijaatti hin jaalladhu dhiiseen gara biyya hambaatti godaane. Maallaqan argadhus gara abbaa manaa kootti erguun jalqabe. Kana keessatti daa'ima kiyya naafaa guddistuuf obboleettii koo tokko xiqqoo kan taate abbaa manaa koo bira galcheen ture. Haa ta'uutii garuu ijoollee ammaaf safuudhaatii otuman guddatiin waan guddattuuf kutaa 5 keessaa gaa'elatti seente. Kanaan abbaan manaan koo qofaasaa yeroo dadhabu maatii isaatti kennee jireenyatti fune. Otuma kanaan jennu waggaa 2 wayin guute. Abbaa manaa koofis kan inni barbaade godheefiin kanumaa abbaa koofillee waa ta'e gargaareen otuma kanaan jiru guyyaa tokko mardoon dhagahuufis dhiisuufis amanuufis dhiisuufis natti ulfaatu tokko karuma obboleettii koo heerumte kana natti himame. Daa'imni kee guyyaa ayyaanaa qorkii namni lallaafaatti dhuge lafaa fuudhee liqimsee keessaa ba'uu didee lubbuunsaa bahinaan jettee bakka hin jiru wallaalee. Haadha ta'anii biyya hambaa jiraatanii mardoo akkanaa dhagahuun ol kan namatti ulfaatu hin jiru. Guyyaa 3 booddeedhaan of bareen warri na hojjechiifatan dhalli koo akka boqotte yeroo beekanitti tikeettii naaf kutanii gara biyyaatti na erganii.
dhufuu kiyya eenyutti akka himame maaliif akka obboloonni koo dhiiraa buufata xiyyaaraa dhufan waanan beeku tokkoyyuu hin qabu. Jara kanatti itti mi'aa ta'u yeroo sanatti hin beekun ture. Daa'imni koo awwaalamtee guyyaa 4 erga bulee booda bakka awwaalta isheetti qaqqabee maallaa godhu 3 naaf kennee 2 sa'aatii yoo tonguutiin narra kaa'ee tokkommoo naa bubbulchee dhumarratti garuu rabbi na harkaa fudhachuun isaan ollee nan cabee otoo hin taane mooraalii jireenyaan dhabee gadda mucaa koo otoo hin taa'u takkaa barakinaa takkaa saamunaa takkaa qoricha mataa baay'iseen daa'ima kootti dabalamuuf jedheen liqimseen ture. Haa ta'uutii garuu guyyaa kee miti jedhameen du'arraa oolee eega sanaa kaasee nama ta'uu hin dadhabee ol jedhee nama nagaa gaafatu nama waliin jiraachuu abbaa manaa koo waliin walii galu innis rakkoo koo hubachuu anis rakkoo isaa hubachuu wanti hundumtuu bitaa natti ta'ee mirgi bitaan mirga maqaa namaa yaadadhu maqaa warra koo yaadadhu hundumtuu natti dukkanaa'ee dhumarratti daa'imni koo boqotee naannoo baatii 3 booddee akkuma saattuu ka'een jireenya yeroon jalqabu namni naannoo koo sammuu ishee sirrii miti ofitti haasofti deemeetu deebisaa maqaa jedhu naaf kennu jalqabanii. Ani gaa yeroo kam akkan of dagadhu hin beeku malee harka caalu garuu of nan beekam. Takkaa garuu anaan dhoksee wanta narraatii mul'atu hin beeku na dhukkubasii lafaan martoos nan qaba nan gaggabasii. Dhukkubni kunniin du'a daa'ima koo booddee akka haaraatti kennaa ta'anii waranaaf kennamanidha. Mana yaalaas deemeen qorichi naaf kennama baay'ees na dhukkuba nan fayya nan deema na dhukkuba. Jireenyi koo kana ta'ee ammas otuman jedhu daa'imni koo du'ee naannoo baatii 5 guutee turtii yeroo baatii 5 booddee bakki hojii abbaa manaa koo fi bakki manni jireenyaa kireeffannee jiraannu garaagaradhaati. Sa'aatiin dur nyaata geessuu fi alatti barfadheen nyaata hojjedheen ofumarraa ka'uu waan tan dadhabeef mucaan xiqqoollaa koo ni jirti mee geessii fi mee xiqqoo na dhukkubeeraa jedheen daa'imatti madhaa. Yeroo kanatti daa'imni kun karaa duubaa suuqiinsaa cufaadha karaa foddaa garuu banaadha karaa fuulduraas karaa duubaas yeroo waamu na hin dhagahu haa ta'uutii garuu namni keessaa odeessaa jettee daa'imni kun natti himtee nyaata deebistee fiddee jechuudha. Anis kun immoo maali jedheen nyaata qabadheen otuma natti ulfaatu ka'een gara suuqii sanaa malee wanti daa'imni jedhu sirriidha. Kanaan yeroon ilaalu karaa duubaa cufaadha karaa fuulduraa immoo maskootiin banaadha. Sagaleen ni dhagahama. Abbaan manaan koo nama waliin jira. Karaa suuqii kana jaarikaaniin naannoo sana ni jira. As buteen otuu sagaleen dhageessisiin asii gadi yeroon ilaaluuf ka'u surreen abbaa manaa koo bahee miila jala jira. Hiixadheen ammas yeroon ilaalu miila 4 walammatanii jiraniin argee wantan arges ija koodhaan battaluma mirkaneeffadheen edaa abbaan manaan koo otuun ani kana keessa jiraadhu anaaf gadduu dhiiseeti waan akkanaa bakka kanatti hojjetaa jedheen suuta jedheen jaarikaanii irra dhaabbadhe irraa bu'een balbala sakaraa duubaa alaan cufamu sagaleetuun dhageessisiin suuta jedhee cufeen akkan banamneef akka isaan keessaan baaneef jechuudha. Kanaan booddee gaasiin gurguramu achuma jira. Jaarikaanii abbaa liitira 5tti sana fuudheen suuta jedheen jaarikaanii koorra jedheen kibriitiin madaallii yookiin immoo miizanuma maddii jira sana fuudheen waraqaatti qabsiiseen gaazii sana asii gadi qaama isaanii irratti firfirseen yeroo jiidhina arganii ofirraatii ka'an waraqata sana fuudheen isaanitti darbadhe firfirsaa gara duubaatti qullaa isaanii baqatanii eega kana jaarikaanichatti darbadheen foddaa sana cufaa qaba achi as cufeen fiigeen badee fooxaan yookiin immoo uffanni uffatanii jiran otuma ijji koo arguutii gaaziidhaan wal qabatee boba'uu jalqabee. Suuqiin immoo akkuma beektan laastika yookiin immoo pilaastika duwwaadha miltire akka inni qabatu parsantii 100 sirriin ture. Iyyuudhaaf qullaa isaaniidha bahuudhaaf karaa duubaa cufadha. Karaa foddaa achi as yoo garaa jabaatanii dhufanii qofa banamuu fi danda'a. Sanummoo abiddi jira qullaa isaaniis yoo bahan namni itti kolfaa. Jarreen kun akkamaa ta'anii hojiin dhoksanii hojjechaa jiranii kun lubbuuf jecha nama gidduutti isaan baasuu fi filannoon yeroon dhibu abiddukkaamsee mana sanatti isaan ajjeesuuf yeroo jedhu iyya keessa fuudhanii ollaan battala dirmatee foddaas mana karaa duubaas banii qullaa isaanii mana sana keessaa bahanii kan kolfaa ta'anii eenyu akkas akka godhe abbaan manaan koo yeroo gaafatamu anaan battaluma yeroo dubbatu kanarrattoo baga jechuun namni naannoo isatti kolfee yeroo
sanarraa kaasee magaala sana gadhiiseen dhokadheen nan ba'ee poolisii wanta na barbaaduuf suuqii isaa mana kireeffate abidda qabate dhaamsuun illee wanta ulfaateef walitti gubatee manni solumaan deeme. Anis Finfinnee nama bira daadheen sanaan booddee viizaa kiyya ergeen gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Amma kunoo biyya hambaan jira. Abaarsi abbaa koo abaarsi haadha koo hundi isaa na dhaqqabe. Ofiif jiraachuun koo nama hiika dhabe ta'een lubbumaan jiraachuuf qofa jiraachaan jira. Bor maaltu jireenya koo keessatti akka uumamu homaa kan hin beeku hin qabu. Haa ta'utii garuu kanaan olitti qorumsa biyya lafaa kana nan danda'a jedheen hin yaadu. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagayaatti.